keessatti nagaa keenya baay'isee nagaatti nu eegee yeroo kana sa'aatii kana nuuf kenne carraa akkasii kana akka walitti qabamne fuula isaa duratti isa galateeffannuudhaa fi isa jajannuu fuula isaa akka barbaaddannuudhaa fi inni kallattii garagaraarraa biyya garagaraarraa bakkee garagaraarraa walitti nu qabee yeroo kana nuuf laate abbaan keenya ulfinaaf galata guddaa haa fudhatu. Carraa kana isatu nuuf kenne, yeroo kana isatu nuuf kenne, sa'aatii kana isatu nuuf kenne. Kanaaf guddaa goona Waaqayyotti gammannaa. Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Nagaa keessanii ammallee haala jirtan keessatti nagaan Waaqayyoo biraa ta'e isiniif haa baay'atu. Obboloota koo nagaan qabeenya caalaa qarshiidhaan hin argamu, beekumsaan hin argamu. Nagaan Kiristoos namaaf kennu nagaa addaati. Nagaa haalaan namarraa murqamne, nagaa haalaan namarkaan fudhatamne. Nagaan Kiristoos nuuf kenne kun nagaa bara baraati. Nagaan qabeenyaa hin argamu. Kanaafi nuyi nagaatti jiraanne, nagaa isaati keessatti eegamne, har'a geenyerraa maddi nagaa keenyaati. Burqaan nagaa keenyaa immoo Kiristoosidha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa Waaqayyo nu gargaaree konfireenshii keenya gidduu kanaa irratti Waaqayyo baay'ee nu gargaaree, baay'ee nutti dubbatee, nu gorsaa ture, nu deeffachaa ture, nu barsiisaa ture. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa obboloonni, abbootiin keenya biyya keessaa haala mijatuuf hin mijanne keessa dhaabbattanii nu tajaajilaa turtan. Akkasuma obboloonni koo biyya hambaa garaagaraa keessa teessanii dhaabbattanii haalonni danqaan utuma jiruuti, haalli rakkisaan utuma jiruuti, ergama keessan sana, itti waamama keessan sana, adaraa Waaqayyo irraa fuutan sana kan hundumaa keessatti dhaabbattanii ittiin tajaajilaa turtanii Waaqayyoo dachaa godhee isin haa eebbisu. Obboloonni koo qixa kamirraa yoo tajaajilaa turtan eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan bara keessan, jireenya keessan hundumaa haa eebbisu. Baay'eetti eebbifamaa turre, baay'eetti fayyaa turre. Waaqayyoo inni karaa keessan goree jireenya keenyatti dubbachaa ture, nu fayyisaa ture, nu jijjiiraa ture, nu gorsaa ture. Ulfina guddaa haa fudhatu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Eebbifamaa isinillee darbaa tajaajilaa danqaan kamiyyuu isin hin danda'iini. Maqaa Yesuusiin ammayyuu warra kana caalaa deemanii ulfina Waaqayyoo himan, guddummaa Waaqayyoo lallaban ta'aa isiniin jedha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa jechaa inni ammas walii wajjiniin ganama kana walii wajjin Gooftaa kadhanneetu, Gooftaa galateeffanneetu. Egaa gosa sagantaan keenyi har'a guyyaa dhumaatii waan ta'eefii Gooftaa kana galateeffachaa Waaqayyoon kadhanneetu sagantaa keenya gara goolabaatti hin deemna. Egaa Waaqayyo baay'ee nu gargaareera. Kallattii garaagaraatiin Waaqayyo nutti dubbachaa tureera. Karaan hundinuu Waaqayyoof karaadha. Karaa faarfannaa, karaa lallabaa, karaa kadhataas, karaa walaloo, karaa diraamaa, kallattii adda addaatiin Waaqayyo baay'ee nutti dubbachaa tureera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifamee fi kan ulfaate haa ta'u. Egaa immoo Waaqayyoo walii wajjiniin ganama kana hin kadhanna. Galateeffachaa Waaqayyoon hin kadhannamee faarfannaa tokko walii wajjiniin dhaggeeffanneetu Gooftaa kana galateeffanna. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Haala namarraa yeroo lol kaasu qalbii koo gaara keeroo laalu naa ariifamaa koos gammadde boqotiin jaalala keetti bichuu koorraa homtu gargarra baasuu jetti haala namarraa yeroo lol kaasu qalbii koo gaara keeroo laalu naa ariifamaa koos gammadde boqotiin jaalala keetti bichuu koorraa homtu gargarra baasuu jetti. Apa kau kan simbare kajala ubate adana kaunde kamanchu anbaku manasi argati amaskara kugutura lifida kun sinwa kifada jajana kenar kanu farisa ko sinjala Jesus konar kan simbare
fedha kun sin waaqeffadha jajannan keen harkaan fayyisa koo si jaalladha. Farsi kufu jalalake amalike ananan kokne mamalike farsi kufu jalalake amalike ananan kokne mamalike. Akran turre sinanko sinanare apako sinamina ke totole nafke sinte foliko kari nafte undumafu sinan makawamata ayana namina site lafayiste sinjalada. Akran turre sinanko sinanare apako sinamina ke totole nafke sinte foliko kari nafte undumafu sinan makawamata ayana namina site lafayiste sinjalada. Jalalake farsi kufu jalalake amalike ananan kokne mamalike jalalake farsi kufu jalalake amalike ananan kokne mamalike farsi kufu jalalake amalike ananan kokne mamalike farsi kufu jalalake amalike ananan kokne mamalike. Tolee, dubbii Waaqayyoo keessaa lafa tokko dubbifanneetu walii wajjin Gooftaa galateeffannaa. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 12-17 isa jiru hin dubbisaa. Akkas jedha maqaa Yesuusiin, isin warra fo'aman, warra Waaqayyoof qulqullaa'an, warra jaallatamanis erga taatanii araara garaa keessaa dhufu, gaarummaa, gad of deebisuu, garraamummaa, obsas akka uffataatti uffadhaatii keessa jiraadhaa. Waliif danda'a. Namni tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisaa. Gooftaan akkuma isiniif dhiise isinis immoo waliif dhiisaa. Isaan kana hundumaa irrattis jaalala isa wanta hundumaa raawwatamaa godhee walitti qabaadhaa. Nagaan Kiristoos inni isin dhagna tokko ta'uudhaaf itti waamamtan garaa keessan keessatti haa muu'u. Warra galata galchanis ta'a. Dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu. Ogummaa hundumaan wal barsiisaa, wal gorsaas, qooqa garaagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis galata garaa keessanii Waaqayyoof faarfadhaa. Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan waanumti isin hojjettan hundinuu maqaa Gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Isumaanis Waaqayyo Abbaadhaaf galata dhiyeessaa jedha. Ameen. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Phaawulostuu ergaasaa gara warra Qolaasaayisitti yeroo barreessu argina. As keessatti saba warra Qolaasaayisiidhaaf yeroo inni itti barreessu argina. Isinii warra fo'amanii, warra Waaqayyoof qulqullaa'an, warra jaallatamanis erga taatanii maal godhaa? Araara garaa keessaa dhufu, gaarummaa, gad of deebisuu, garraamummaa, obsasii akka uffataatti maal godhaa? Uffadhaa. Keessa jiraadhaadha. Uffadhaatii keessa jiraadhaa. Warri kam? Isin warri fo'amtan. Eenyuun immoo kan fo'amtan? Kiristoosiin, Waaqayyoon. Warri fo'amtanii isaan warri qulqullooftan, warra jaallatamtanis erga taatanii araara garaa keessaa dhufu, gaarummaa, gad of deebisuu, garraamummaa,
obsas akka uffataatti uffadhaati maal godhaa keessa jiraadhaa jedha. Waliif danda'a, walii keessanii fi danda'a. Namni tokko isa kaan yoo komatee waliif dhiisaa, gooftaan akkuma isiniif dhiise isin immoo maal godhaa waliif dhiisaa jedha. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isaan kana hundumaa irrattis immoo jaalala isa wanta hundumaa irratti raawwatamaa godhee walitti hidhu qabaadhaa jedha. Jaalalli mo'aadha jedha mitiire, jaalalli mo'aadha. Kanaafi jaalala isa wanta hundumaa irratti, haalelluuyaa, galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jaalala isa waan hundumaa raawwatamaa godhee walitti hidhu maal godhaa qabaadhaa jedha. Iyeesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kiristoosin erga fo'amtanii isaaf warri qulqullooftanii jaalala agarsiisaa, araara agarsiisaa, gaarummaa gad of deebisuu, garraamummaa, obsas maal godhaa akka uffataatti uffadhaa jedha. Maaliif nuyi Kiristoosin fo'amneerra, Kiristoosin jaallatamneerra waan ta'eef akka warra Kiristoosiif fo'ametti, akka warra Kiristoosiin jaallatametti immoo fakkeenya Kiristoos kan agarsiisaati. Garraamummaadha, gad of deebisuu, jaalala, waliif oo'uu, wal danda'uu, wal gorsuu, wal barsiisuu. Kiristoos irraa isa bartan kan immoo walii keessanitti agarsiisaa jedheetu Phaawulos gorsa. Maaliif nuyi eddi kan Kiristoos taane, ergi Kiristoosiin fo'atamne, ergi ani mucaa Waaqayyooti jenne, erga mucaasaa jedhamne waamamne, fakkeenya Kiristoos agarsiisu san agarsiisuu qabna. Ormoota gidduutti, warra biyya lafaa gidduutti, warra Kiristoosin hin beekne gidduutti fakkeenya Kiristoos agarsiisaa ture sana agarsiisuu qabna. Jaalala ho'aa agarsiisuu qabna. Gad of deebisuu, akka Waaqayyo gad of deebisee sanatti nus gad of deebisuu qabna. Jaalala agarsiisuu qabna. Obsa, waliif danda'uu, wal gorsuu agarsiisuu qabna. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kan madhee gorsaa Phaawulosis saba sanaa. Nagaan Kiristoos inni isin dhagna tokko ta'uudhaaf itti waamamtan garaa keessan keessatti maal haa godhu? Haamuu jedhe. Nagaan Kiristoos. Ijoolleen warri kan Kiristoos ta'anii meejoo boloota koo nagaa buusu isaan. Lafa isaan jiran nagaatu jira. Lafa isaan jiran jaalalatu jira. Lafa isaan jiran tokkummaatu jira. Araara agarsiisuutu jira. Namaaf oo'uutu jira. Warra kan Kiristoos ta'an bira jechuudha. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warra galata galchanis ta'aa jedha. Warra galata galchan ta'aa jedha. Dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu. Ogummaa hundumaan immoo maal godhaa? Wal barsiisaa jedha. Haalelluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Wal barsiisaa, wal gorsaas, walii keessan gorsaa. Waliif danda'aa. Namni tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisaa jedha. Walii keessanii dhiisaa. Inni tokko isa tokko irratti komii yoo kaase araara buusaa, nagaa buusaa, walii keessaniif dhiisaa. Dhiifama gochuu baraa. Nagaa buusuu baraa. Jaalala agarsiisuu baraa. Yesuus nu gargaaru. Qooqa garagaraatiinis, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis galata garaa keessanii Waaqayyoof faarfadhaa. Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan waan hunda isin hojjettan hundinuu maqaa Gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Sumaanis Waaqayyo Abbaadhaaf galata dhiyeessaadha. Haalelluuyaa. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa yaa obboloota ko nuyi warra fo'amedha. Warra Waaqayyoof qulqullaa'edha. Warra Kiristoosin jaallatamedhas. Kan isaa erga taane immoo erga Kiristoosiif fo'amne, erga Kiristoosin jaallatamne immoo, ergi mucaa Waaqayyoo jedhamne immoo araara agarsiisuu qabna, gaarummaa gochuu qabna, gad of deebisuu qabna, garraamummaa agarsiisuu qabna, obsa qabaachuu qabna. Ormoota gidduutti, warra biyya lafaa gidduutti, warra Kiristoosin hin beekne gidduutti, lafa jiraannutti kana hundumaa gochuu qabna.
kanan goonu taanaan kan Kiristoos ta'uun keenya maaliin nurraa mul'ata ree? Maaliin nuyi kan fakkeenya Kiristoos taanee warra kaan barsiisnu ree? Waliif dhiisaa, waliif danda'a. Inni tokko sakaayyoo komate waliif dhiisaa, wal gorsaa, wal barsiisaadha. Gooftaan nu naa gargaaru. Yesus bara baraan gooftaadha. Mee kanumarra dhaabbannee Waaqayyoo galateeffannaa. Amanamaaf tolaa kan taate mootii waaqaaf lafaa, jiraataa bara baraa, leencicha Yihuudaa, Elshaadaa'ii waan hundumaa, kaleessa kan turte, har'a kan jirtu, bara baraanis darbitee kan jiraattu, qulqulluu, mudaa kan hin qabne, ilma Waaqayyoo, hoolaa araaraa keenya kan taate Yesuus, si galateeffanna guddaa baay'ifnee, bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Dhugumaan kan akka kee hin jiru hin jiraatu. Bara baraan ol jedhee olaantummaa fudhatee teessoo ulfinaa isaarra kan jiraatu si qofaadha Baabbaa. Si beekna, si galateeffanna, maqaa kee faarsina, maqaa kee labsina. Nu ijoolleen kee warri siin jaallatamne, warri siin fo'amne, walitti qabamne kunoo aarsaa galataa siif dhiyeessaa jirra. Galanni keenya simaa tolee foolii tolee teessoo kee amarsu Abbaa. Galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Situ carraa kana nuuf laate. Arganna jennee kan hin yaanne carraa eenyuyyuu argachuu hin dandeenye Gooftaa. Beekumsaan, qabeenyaan, dandeettiidhaan kan hin argamne. Carraa kana nuuf laatte. Carraa jiraachuu nuuf eeyyamte. Warra jireenyaaf hin yaadamne. Jireenya nuuf laatte. Jiraadhaa jettee xalayaan jireenyaa si biraa nu qaqqabe. Nutu jaallatee miti si jaallatee fo'atee nu filate Abbaa. Haleluuyaa. Galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Sitti gammada garaan keenya. Waan nu guuteef miti, waan nutti toleef miti. Kiristoos kan kee ta'uu keenyatti gammannaa nuyi. Amni isheen qabu waan hundumaa qaba. Haleluuyaa. Nagaan uumne, nagaan banne, nagaan boramne situ nuuf kenne. Si haa galatu. Maqaan kee waaqaaf lafarratti haa eebbifamu. Qulqulluu mudaan kan hin qabne mootii waaqaaf lafaa ulfaadhu. Galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Baattee tiksitee eegdee barruu kee irratti Gooftaa, eegicha abbummaa kee nu wajjin taatee cabuu lafee dhangala'uu dhiigaa nu oolchitee balaa tasa dhufu jalaa nu baraartee kunoo jireenya har'aa kana nuuf laatteetta si haa galatu. Sababiin har'a ga'uu keenyaa, sababiin walitti qabamuu keenyaa si beekna Gooftaa. Maqaa Yesuusiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kunoo har'aa fuula kee duratti argamne akka si galateeffannuudhaaf situ carraa nuuf laate, situ yeroo kana nuuf eeyyame, situ akkaataa akkasitti akka walitti qabamne ulfina maqaa kee akka jajannu situ nuuf kenne. Maqaa Yesuusiin si haa galatu. Ulfinni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Gooftaa, nuyiif manni keenya, maatiin keenya siin gargaaramanii. Gaddiif duuti balaan tasaa siin nurra darbeera. Boo'ichiif watwaannaa hamaan siriin nurra darbeera. Karaa kee jiraanne, karaa kee ulfina arganne, karaa kee jireenya eenyu argachuu hin dandeenye arganne. Badiisa keessaa gara jireenyaatti siin waamamne, dukkana keessaa gara ifaatti siin waamamne. Situ nu fide Gooftaa. Gammanna garaa keenyatu, sitti boqota lubbuu keenyatu. Ati boqochiisaa keenyadha. Ati maddaara galfii keenyadha. Ati kattaa keenya, iddoo dhokannaa keenyaati. Nuyi kooluu sitti galla. Haleluuyaa. Oglaavaya hatindele vehejene meganda. Magrovaya hatundele vehejene meganda. Haleluuyaa. Si haa galatu. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kunoo yaa Abbaatuma si galateeffannu immoo araara si kadhanna Gooftaa. Utuu beeknu otoo hin beekin kan si gaddisiifne, kan si yakkine. Siin teessoo kee irratti Waaqayyo Gooftaa maccaa obboloota akka keenya lafa irratti kan yakkine hundumaaf araara siin jenna maqaan kee Yesuusiin. Sa'aatii kana nutti araaramuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Gooftaa, yakkiif cubbuun keenya irra daddarbiin keenya maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sa'aatii kana nuuf haa dhiifamu. Araara kee nutti agarsiisi. Dubbannaa keenyaan, milluu ija keenyaan, deemsa keenyaan, hojii keenyaan, yaada keenyaan yaa Gooftaa siin obboloota akka keenyaas kan yakkine yoo jiraate maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin sa'aatii kana Gooftaa bufi akka keenya hundumaa dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoos isa qaraanii Golgootaa irratti dhangala'ee miiciteen qulqulleessuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Araara siin jenna nutti araarami.
jireenya keenyatti araarami, deemsa keenyatti araarami. Maqaa gooftaa Yesuusiin araara kennu fayyisi, araara kennu hiiki, araarri kee jireenya keenya haa argatu, fuula araara kennuuf deebisi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nutti araarami malee nutti hin dheekkamiin, sababii cubbuu fi akka irra daddarba keenyaaf gooftaa uleen eekkamsa kennu hin dha'iin, nutti araarami nu fayyisi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan nutti araaramtuuf si haa galatu, waan araara nutti argisiisteef si haa galatu, waan gara keenyatti fuula araara kee deebisteef si haa galatu. Barbaanna yaa Waaqayyo gooftaa sin kadhadha sa'atii kana, obboloota koof sin kadhadha. Ila Waaqayyo haala garaagaraa keessa dhaabbatanii warra yaa Waaqayyo gooftaa maccaa ulfina kee himaa turan, warra si tajaajilaa turan, yaa Waaqayyo gooftaa warra guddummaa kee labsaa turan, maqaa Yesuusiin kana caalaatti isaan eebbisuun jaalala kee naaf haa ta'u. Ayyaanni kana caalu, dibanni kana caalu, simboon kana caalu, maqaa gooftaa Yesuusiin tokko tokko isaan irra haa ta'u. Ila yaa Waaqayyo gooftaa maccaa warra haga dhumaatti dhaabbatanii ulfina kee himanii gonfomoo ichaa sana si biraa argatan akka ta'aniif ayyaana kee baay'isiif. Warra har'a argamee har'a fuula kee dura deddeebi'ee boor bakka sanaa dhabamee gonfomoo ichaa qooda sana keessaa warra qooda hin qabne, yaa Waaqayyo gonfomoo ichaa sana keessaa warra qooda hin qabne kan taaneef maqaa Yesuusiin ayyaanni kee cimsee isaan haa dhaabu. Haga dhumaatti dhaabbatanii gonfomoo ichaa warra mo'aniif kennamu sana akka argataniif ati isaan gargaarii. Ayyaanni kee haa baay'atuuf. Ila barichi yorichi hamaadha gooftaa, barriif yeroon hamaa kun gooftaa iddoo keetii akka isaan hin sochoofneedhaaf, iddoo isaan dhaabbataniiti, iddoo ati isaan dhaabde sanaati akka isaan hin sochooneef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kee abaabaa isaaniif haa baay'atu. Ati isaan gargaari, ati isaan wajjin ta'i, humni cimsii isaaniif isaan dhaabu isaaniif haa kennamu, ayyaanni cimsee isaan dhaabu isaaniif haa kennamu, humni waan hundumaa irratti moo'icha isaaniif kennu isaaniif haa kennamu. Yesuus madaraa godheesti kenneera, ati isaan tiksi, lafa isaan jiranitti isaan eegi, ayyaana kee keessatti isaan eegi, hafuura kee keessatti isaan eegi. Maqaa Yesuusiin dibanni kana caalu irratti haa dhangala'u, surraaf simboon kana caalu maqaa Yesuus irratti haa dhangala'u. Ammayyoo adeemanii kana caala ulfina kee haa himan, guddummaa kee haa lallaban, dhaloota Waaqayyo sin beekne gidduutti adeemanii ulfina kee haa himan. Warra sin dhageenye gidduutti maqaa Yesuus adeemanii isheen Waaqayyo gooftummaa kee kana haa lallaban. Isaan gargaari, isaan wajjiniin ta'i. Abbootii keenya biyya keessa yaa Waaqayyo gooftaa isaan gargaari, lafa jiranitti wajjiniin ta'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kana caalaa haa lallaban, kana caalaa siin tajaajilan, danqaan kamuu isaa hin dhaabin. Maqaa Yesuusiin gufuu kamuu isaa hin gufachiise. Angootuuf si haa galatu, isaan gargaari. Obboloota koo Waaqayyo waldaa garaagaraa keessaa dhufan kan caalaatti ayyaana baay'isiif ati isaan eebbisi. Humnaaf dandeettii kee hafuura kee wajjin ta'i, harka gargaarsa kee wajjin ta'i, irree gargaarsa kee wajjiniin ta'i. Ogummaaf hubannaa kenniif. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gargaari, eebbisi jireenya isaanii, barri isaanii maqaa Yesuusiin haa eebbifamu. Hunduma keenya garee gaari wajjiniin ta'i, ayyaana kee nuuf baay'isi, humna kee nuuf ergi, hafuura kee nu dhaabi, ayyaana kee nu dhaabi, wajjiniin ta'i. Gaggeessaa fi gargaarsa abbummaa kee nu biraan hafi, harka abbummaa kee nu biraan hafi, irreen abbummaa kee nu biraan hafi. Stoof laanne irra gooftaa nu gatiin, nu hin buusin. Aangoot hundumaaf si haa galatu, ol jedhi, kabajan, hamaan kamuu haa dhaamu. Yesuus Kiristoos humni dukkanaa kamuu haa dhaamu. Ila Waaqayyo gooftaa lafati isaan dhaabdee isaan sochoosuu kan barbaadu, obboloota koo irratti xiyya garaagaraa kan darbatu, hafuurri hamaan akka isaan siif hin jiraanneedhaaf, akka isaan siif adda ba'an yaa Waaqayyo dhugaa dubbii kee lallabneedhaaf daangaa kaa'uuf kan ba'e, obboloota koo karaatti hambisuuf kan ba'e, ayyaana isaan irra jiru argee, dibata isaan irra jiru argee, irraa mulquudhaaf kan itti dhaaddatu, karaatti hambisuudhaaf, naaffisuudhaaf wanti itti dhaaddatu yaa Waaqayyo, jireenya isaanii dukkaneessuudhaaf wanti itti dhaaddatu maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Humni dukkanaa hafuurri bara dhumaa sun Luusfer Yesuus haa dha'a. Hojiin isaa kamuu kan diigame haa ta'u, kaayyoof karoorri isaa haa diigamu, ulfina waaqummaa keetiin haa diigamu. Ajandaan inni qabatee ba'e gooftaa obboloota koo irratti, jireenya isaanii irratti, ba'uuf galuu isaanii irratti, tajaajila isaanii irratti, hafuuraaf foon isaanii irratti wanti darbatamu maqaa kee maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u.
Abbaa ulfina keenya wajjin ta'e dhageenyeerra dubbii kee gidduu kana Waaqayyo nutti dubbachaa turteetta, nu gorsaa turteetta, nu barsiisaa turteetta. Dhaga'anii dhageessuu duwwaatu hin taane isa dhageenye kana yaa Waaqayyo Gooftaa dhageenye guutuu dubbichaa akka taanuuf ati nu gargaari. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Bubbeen hamaan qilleensa'u iddoo keenya nun sochoosin. Calaqqeen biyya lafaa kun bakka ati nu dhaabde nun sochoosin. Gadi jennaati nurratti tolol jedhe. Hin dhokannaa ulfinni waaqummaa kennu faana mul'atu. Aangootuuf si haa galatu. Ulfaadhu kabajame. Maqaa kee Yesuus satti nu jaallatte. Ameen. Eebbifamaa buloota koo Waaqayyo sinaa eebbisu. Garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Maaltu guddaa waan ta'eef nuyi irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oota taanee utuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan karaa Kiristoosii Yesuus isuma wajjiniin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii Waaqaa keessa iddoo nuuf kennee nu teessise. Haleluuyaa. Inni arjummaa karaa Kiristoosii Yesuus nuuf godhe sanaan bara dhufu hundumaatti baay'ina ayyaana isaa ammas hin jedhamne agarsiisuudhaaf kana godhe. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokkollee akka ittiin of hin jajnetti nuyi hojii harka isaati. Haleluuyaa. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoosii Yesuus uumamneedha. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoosii Yesuus uumamneedha. Walumaa galatti kutaa kana keessatti Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaastanii hanga lakkoofsa 10tti yoo dubbistan kutaa kana keessatti nuti warra of fayyaduu hin dandeenye dadhaboota, du'oota, warra humna hin qabne, dandeettii kan hin qabne, of wal'aanuu kan hin dandeenye akka turre sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Egaa du'oota turtan